Egaa macaafni qulqulluun bara booddeetti beekumsi baay'achuuf jira jedha. Macaafa Daani'el keessatti boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti argachuu dandeenya. Wanta caafaa jirtu kana amma bara dhumaatti macaaficha kana mallattoo itti godhiitii kaa'i. Baay'een immoo isa bira ga'uudhaaf hin dhaba'u. Bara sanatti immoo beekumsi baay'achaatii in adeemaa jedha. Akkuma kana egaa bara hamma keessa jirru kana keessatti beekumsi baay'achaatii jira. Beekumsi baay'achaa jiru kun immoo kan Waaqayyo irraa nu fageessu moo kan Waaqayyotti nu dhiyeessu jennee yoo ilaalle baay'een isaa kan Waaqayyo irraa nu fageessuu fi akkasumallee dhaloota Waaqayyoon wal of qixxeessuu barbaade keessa jirra. Nagaa fi haraarri jaalalli Waaqayyoo Waaqa jiraataa dachaa daddabalee isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi hordoftoota jaalannii shoo akkam jirtan nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa kooti nagaan koommoo guutuu raafaadha. Egaa guyyaa har'aa immoo viidiyoo haaraa qabaddee dhufeen jira. Egaa jalqabatti wantoonni ani dubbachaa jiru kuni namoonni baay'ee yeroo ammaa kana macaafa qulqulluu beekaa akkasumallee mootiin sirriittan macaafa qulqulluu gadi fageenyaan beekaa dubbisee beekaadha. Macaafa qulqulluu beekuun Waaqayyoon beekuudha. Waaqayyoon beekuun mootiin faallaa sagalee Waaqayyoo jiraachuu osoo hin taane Waaqayyoo wajjin walii galanii waan yaada Waaqayyoo godhinuun jedhe sana yaada Waaqayyootiin walii gallee waan Waaqayyo nurraa barbaadu duwwaa godhuudha. Yaa ta'uyyuu malee macaafa qulqulluu sirriitti beekuun dhalootaa fi Waaqayyoon beekuun baay'ee gargar fagaachaadha. Akkasuma Waaqayyoon beekuu fi waa'ee Waaqayyoo beekuu macaafa qulqulluu mootiin dubbisuun keenya beekuu miti. Wanti nuti beekuu qabnu macaafa qulqulluu gaafa dubbisnu biyyaansi yoo baay'ate wantoota 7 beekuu qabna jechuudha. Macaafa qulqulluu yeroo dubbisnu nutti jechuudha. Kutaa sana keessa namoota jiran beekuu qabna. Akkasuma mootiin maqaa achi keessa jiran beekuu qabna. Eenyutti barreeffame eenyuufi kan jedhu eessatti yookiin mootiin hedduu yeroo beekuu qabna. Kana jechuun yoomi. Akkasuma mootiin gochaa ergaa fi hojiirra oolchuudha jechuudha. Kanaaf wantoota kana beekuutii qabna duraan dursinee to'i. Egaa yeroo ammaa kana miidiyaa irratti namoonni baay'ee beekumsaan akkasuma mootiin beekumsa mataa isaatiitti ergatee wanta yaada isaa keessa jiru keessa yeroo maddisiisee waan barbaadu itti godhu keessa jirra. Garuu mootiin kiristaana ta'anii kan jiru akka yaada keenyatti waan barbaanne yeroo itti kalaqnu osoo hin taane waan goonu kamiyyuu akka yaada Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo waan kana yoon godhe maallaan jedha Waaqayyo narraa jaalataa narraa barbaada jennee yoo goone gaariidha. Egaa Waaqayyoon beekuurraa baay'ee fagaanneerra. Macaafni qulqulluun keenya Hoosiyaa keessatti heddumattuyyuu baay'isee saba Israa'elitti yeroo Waaqayyo itti eekamu argina. Hoosiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo akkas jedhaan. Yaa namoota Israa'el biyyicha keessa amanamummaan jaalalli Waaqayyoon beekuun waan hin jirree fi Waaqayyo warra biyyicha keessa jiraatan wajjiniin dubbii qaba. Kanaaf dubbii Waaqayyoo dhagaadha. Hallelujah. Maal jedhaa yaa namoota Israa'el biyyicha keessa amanamummaan jaalalli Waaqayyoon beekuun waan hin jirreef ilaala. Amanamummaa tokko jaalalli lama Waaqayyoon beekuu waan hin jirree fi Waaqayyo biyyicha keessa warra jiraatan wajjiniin maal ta'a dubbii qaba. Kanaaf immoo maal ta'a Waaqayyoon dhagaadha. Waaqayyoon kan beeku Waaqayyoon dhagaa. Waan Waaqayyo godhi isaan jedhe duwwaa godha. Waan Waaqayyo isarraa barbaadu duwwaa godha. Obboloota ko baay'een keenya Waaqayyoon beekne moo waa'ee Waaqayyoo beekne? Waaqayyoon beekta taanaan amanamummaan jaalalli si keessa jiraata jechuudha. Waaqayyoon dhaga'uun si keessa jiraata jechuudha. Yaada Waaqayyoo raawwachuun si keessa jiraata jechuudha. Yeroo ammaa kana waan guddaa namoonni godhan keessattuu amantoota yeroo ammaa kana hojjechaa kan jiru hojii kana jechuun namni tokko barsiisa sagalee Waaqayyoo barsiisee achi keessatti mootiin waa'ee sabaaf sablammii waa'ee nama tokko yeroo kaase yookiin mootiin waa'ee afaanii keessattuu akka shawwaatti egaa nuti qiliqqiliidha shawwoonni faarfannaa obboleessi keenya dheengadda baasirratti obboleessi keenya faarfataa Daawit irratti jecha tokko keessa ture.
Isa sana immoo fuunee miidiyaa irra kaachaa irraa jechuudha. Yaa obboloota koo Waaqayyo akka isa beeknu barbaada. Abbaan afaanii Waaqayyoodha. Ergicha nama sana wanta namni sun hojjete baay'een isaa osoo jiru waan xiqqoo ishii qeenxee ishii keessaa baasnee miidiyaa irra oofna jechuudha. Isa duwwaa miti immoo namoota baay'ee irratti yeroo ammaa kana kaa'amaa kan jiru jechuudha. Aadaan keenya hacuucamaa jira. Akkas jedhamee lallabamee akkana ta'ee lallabamee akkanatu keessaa bahe jennee waan guddaa namoonni barsiisan dhiisneeti. Waan xiqqoo dogoggora isaanii sana fuudhee miidiyaa irratti ajandaa godhachaa irraa jechuudha. Kuni Waaqayyoon beekuu miti, Waaqayyo irraa nu fageessaa. Garuu Waaqayyo maalirraa barbaada? Waaqayyo akka isa beeknu. Waaqayyo amanamummaa nurraa barbaada. Waaqayyo jaalala nurraa barbaada. Waaqayyo akka isa beeknu nurraa barbaada. Waaqayyo akka isa dhageenyu nurraa barbaada. Waaqayyo maalidha? Warra biyyicha keessa jiran amanamummaan jaalalli. Waaqayyoon beekuu waan hin jirreef biyyicha keessaa Waaqayyo maal gochaa jira? Waaqayyo biyyicha wajjiniin dubbii qaba. Kanaaf maal godhaa? Dubbii Waaqayyoo dhagaa. Lala biyya keenya keessatti har'a osoo Waaqayyoon dhagee namni warra kaleessa wangeela handhuura wangeelaa kan ta'an biyya kaleessa wangeelli keessatti jalqabametu maal gochaa jira har'a? Waaqayyoon dhaga'uu dhiise obboloota koo. Dhiiga namoota baay'eetu harka warra kaleessa wangeelli keessatti jalqabame keessa jira. Kanaaf Waaqayyo har'a garaa nutti jabaachaa jira. Waaqayyoon beeku akka qabnu Waaqayyo nu gargaara. Ajjuma keessatti Hoose'a boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? Sabni koo karaa ittiin na beekan waan sabni koo karaa ittiin na beeku waan dhabeef balleeffame. Ati ana beekuu tuffattee waan dhiiftee fi anis luba anaaf ta'uu kee tuffadheera. Si dhiise tuffadheen si dhiise. Egaa ati seera koo seera Waaqayyo keetii irraanfatte. Anis immoo ilmaan kee nan irraanfadhaadha. Argitanii Waaqayyo sabni koo kuni kan badeef waan na beekuu dhabeefi. Badaa kan jiru sabni koo. Wallaalummaatti badaa kan jiru sabni koo. Waan maal ta'eef waan na beekuu dhabeefi. Ani mootiin gaafa ati na beekuu dhabde ani maalan godha? Hin balleeffamta. Ana beekuun kee dhabuu kee sana keessatti mootiin ani si tuffadhee waanan si dhiiseefi. Anis mootiin ati waan na beekuu dhabdeef. Waan na tuffatteef. Anis immoo luba anaaf ta'uu kee tuffadheen si dhiiseedha. Baay'een dhalootaa kan nifame. Argaa macaafa qulqulluu keenya keessatti waa'ee maatii Eelii yoo dubbistan maatii Eelii ijoolleen Eelii Waaqayyoon kan hin beekne. Waa'ee Waaqayyoo garuu warra beekan. Garuu luboota turan. Mana qulqullummaa keessa hojjetan. Eeliin mataa isaa luba ture. Waaqayyoon sirriitti beekaa eeyyen. Garuu ijoollee sammuu dhoowwuu hin dandeenye gaafa wanta ciggaasisaa akkasuma sabarrattis godhanii hedduu aarsaa Waaqayyoo salphisanii jechuudha. Kanaaf Waaqayyo maal godhe? Lubicha sana hin tuffate. Ani sanyii kee keessaa kanaan booda luba ta'ee kanaaf hojjete hin kaasu. Abaareeraadhaan tuffadheeraadhaan. Obboloota koo Waaqayyo iddoo aarsaarra nu kaa'ee iddoo sanatti akka nun tuffanne of eeguu qabna. Ilaala Saa'olin yoo argitan waan yaada isaa duuka waan bu'eefi Waaqayyo maal isa godhe? Isa tuffatee dhiise. Irraa garagalee nama akka garaa kootii garuu tokko qabaadhe. Eenyuun inni? Daawitiin qabaadhe. Kanaaf Waaqayyoon beekuu qabna. Waaqayyoon gaafa beekne isa dhageenya. Waaqayyo gaafa beekne isa dhageenya. Kanaafidha na dhagee kan jedhu. Na dhagaa kan inni jedhu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akka Waaqayyoo tuffatee nu dhiisne. Tuffatamneerra. Tuffatamaa kan jirru. Maaf sabni keenya akkas ta'e, maaf dhaloonni akkas ta'e, maaf akkas ta'e, maaf gaafin jedhu kan nutti baay'ate nutu Waaqayyoon beekuu dadhabe, nutu Waaqayyoon irraanfate. Kanaaf Waaqayyo nu irraanfate, kanaaf Waaqayyo nu dhiise. Iddoon aarsaa Waaqayyoo xuraa'ee jira obboloota koo. Manni qulqullummaa Waaqayyoo xuraa'ee jira obboloota koo. Inni sanaafisiidha. Iddoo buufataa dhabeera Waaqayyo. Kan Waaqayyoon beeku iddoo isaaf qulqullaa'e kanatti hin xureessu ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhawusaa boqonnaa 6 keessatti lakkoofsa egaa koottaa
waaqayyoon hin barra isa beekuudhaafis hin dhamaana. Ani as ba'uun isaa akka ifa barii lafa dhaabbataadha. As ba'uun isaa akka ifa barii lafa dhaabbataadha. Inni akka bokkaa biraasaa hin roobe. Lafa jiisutti nuuf hin dhufaa jedhu. Kanaaf maal godhaa? Waaqayyoon beekaa. Jaarratti mootiin ani jaalalaa nan barbaada malee aarsaa miti. Aarsaa gubamu caalaa immoo ana waaqayyoo beekuu keessan nan barbaadaadha. Aarsaa naaf dhiyeessuu keessan caalaa. Ani maalan godhe? Ana waaqayyoon keessan beekuu keessan nan barbaadaa. Irra caalaa isaa ani kanan barbaadu. Ani jaalala nan barbaada malee aarsaa gubamuu miti. Aarsaa gubamuu sana caalaa mootiin kanan ani barbaadu. Anaan beekuu akka dandeessa nan barbaada. Na beekaadha waaqayyo. Waaqayyoon beektaa? Waaqayyoon beekaa. Waaqayyo akka isa beeknu barbaada. Aarsaa natti dhiyeessituuf kadhannati kadhattu. Aarsaa biraa miti irra. Kaleessa kakuu moofaa keessatti aarsaa garaagaraati kan dhiyaatu. Aarsaa sanatti hin gammane waaqayyo. Har'a mootiin kadhannaa keetiin kan aarsaa isaaf dhiyeessitu, galata keetiin kan aarsaa isaaf dhiyeessitu. Isa kanaaf waaqayyo isa sanatti hin gammannedha. Isa sanan barbaaduedha. Isa sanan jaallanneedha. Isa sana sirraan fudhadhuedha. Maal malee ana beeki dursiiti. Gaafa na beekte aarsaa naa dhiyeessita. Gaafa na barte aarsaa naa dhiyeessita. Aarsaan sunis mootiin maal akka ta'e hubattaa. Kanaaf waaqayyo naa beekna. Gooftaan sinaa eebbisu. Kanaaf obboloota koo waaqayyo naa beeknu. Viidiyoo kana namoota baay'eedhaaf sheerii godhaa. Dhaloota beekumsa keessa badeeru. Dhaloota waaqayyoon beekeera jedhee karaa waaqayyoo irraa jallate. Dhaloota waaqayyoon bareera jedhee daandii waaqayyoo irraa gore. Faallaa dubbii sagalee waaqayyoo jiraachaa jiru. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Eebbifamaa.